Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii. Ani nagaa kootii. Viidiyoon haala qabadhee isiniif dhiyaadhe VIP akkaataa itti fayyadamnudha. Tajaajilli VIP guyyaa guyyaadhaan kooyinii nuuf kennu qabaata. VIP tokkoffaa yookaan normal VIP kan jedhamu kooyinii 3,500 yeroo hunda nuuf kenna jechuudha. Innis kooyiniin 95,000 bitama. Pilaatfoormiin immoo 105,000 godhee nuuf deebisa jechuudha. Kana jechuun guyyaa guyyaatti kooyinii 3,500 nuuf laata jechuudha. Dabalataan firework namni tokko giiftii kenna bilisaan kennamu 50,000dha. Isa sana meeseejiin fireworks jedhee maqaa nama gadi lakkise sana caqasee after 60 second get your coins jechuudhaan yeroo isa sana tuqnu mana nama fireworks sana gadi lakkisee bira nu geessa jechuudha. Sana booda akkaatuma seensa keenyan kooyinii 50 eegalee fudhachuudhaan deebina jechuudha. VIP tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhee jira. Akkuma sana akkaataan kooyinii fudhannaa keenya baay'inni isaa wal darba jechuudha. Akkaataan nuti itti fudhannu VIP tokkoffaan isa dhumaati. Lammaffaa, sadaffaan immoo irra caalatti kooyiniin sun ni baay'ata jechuudha. Amma gara viidiyoo keenyaa deemnee ilaalla jechuudha. VIP ashii kana jechuudha. VIP jechuun ashii kana. Sana booda 95,000 kooyinii 95,000 hin jijjiirraa jechuudha. VIP kana kan argannu reward keessa seenuudhaan arganna. Reward keessa yeroo seennu akkanatti ta'a jechuudha. VIP daily rewards 3,500 jedhee guyyaa guyyaadhaan nuuf kooyinii nuuf kennu jechuudha. Kan yeroo hundaa received yeroo jennu kooyinicha isa fudhanna malee nu jalaa gubachuu danda'a jechuudha. Daqiiqaa 20 sa'aatii 24 yeroo ta'u nu jalaa gubata jechuudha. Dafnee receive jechuu qabna. Akkaataan VIP'n normal VIP akkaataan itti bitamu akkanatti taa'eera jechuudha. 95,000 kooyinii 95,000 bitanna jechuudha asumarraa. Sana booda inni immoo daily receive coins 3,500 kenna jechuudha.
sana booda asitti yaani wannan bitee jiruuf malee iddoo kanatti ammumas isinii kennuu kan jedhutu jira. Eeyyeen jechuudhaan yeroo tuqxan eeyyeen jechuudhaan sana booda 95,000 yeroo bitattan bakkatti 3,500 isiniif kennuu eegalaa jechuudha. Received jechuudhaaf yeroo hundaa reward keessa seenuu qabna. Wanta hojjenne hunduu reward keessatti received godhanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf anaaf VIP koo amma akkam fudhadhu naa eeyyameera jechuudha. Received jedheen 3,500 fudhadha jechuudha. Networking xiqqoo na rakkisaati jira. Amma ani received jechuudha. Bormoo akkasuma renew kan jedhu kun iddoon received jedhee naa dhufa jechuudha. Sana booda guyyaadhaan akkasitti fudhachuudhaan coinii keessan exchange gochuudhaan pointii guddisuudhaan pointii san immoo karaa doolaaritti jijjiiramee doolaarii san immoo karaa baankii barbaadaniin baankota onlaayinii ta'aniin jechuudha birrii keessan baafattanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.